Wow, argatteetta. Situ na barsiisuu qabaam. Kana dura. Before kana dura. Eegalte? Okay, hordoftoota chaanaala EFO Tube jechi salphoo taatee fi kutaa keenya 16ffaa kana keessatti beekuu qabdan. Jechi lammaffaa akka nama ingiliffaa duwwaarraa ka'ee eegalee barachaa jirutti kan beekuu qabdan maal kan jettudha? Before kan jettudha. Egaa jechi kun karaa garaagaraa lama hiikamtii kan isin beekuu qabdan. Karaa garaagaraa lama hiikamtii isheen ilaallaa. Baay'ee barbaachisuudha jechi kuni before jennee itti fayyadamna. Isheen jalqabaa maal jechuudha? Fuula dura jechuudhaaf. Fuula dura jechuudhaaf. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan tokko yoo isin dura dhaabbachaa jira ta'e. Fakkeenyaaf isin as teessanii hiriyyaan keessan tokko isin fuuldura dhaabbachaa jira ta'e before jettanii ibsitu. Fakkeenyaaf stand before me yoo jettan nama tokkoon. Stand jechuun dhaabachuu. Stand dhaabachuu. Fakkeenyaaf maarkarii kana yoon dhaabe maalan jedhaa? Stand. Akka jechuudha wanti tokko yoo dhaabate stand jedhama. Before me yoon jedhe me jechuun immoo na akka jechuutti hiikamti as keessatti na. Nama tokkoon na dura dhaabadhu. Na dura jechuudha as teessanii isin na dura dhaabadhu yoo jechuu barbaaddan stand before me jettu. Egaa jechi before jedhu kun jechi before jettu kun as keessatti akkamitti hiikamte? Fuula dura. Na fuuldura dhaabadhu yookaan na dura dhaabadhu akka jechuutti hiikamte qaamaan na dura dhaabadhu akka jechuuti. Stand before us. Us jechuun immoo kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee jira. Nu akka jechuuti. Nu dura dhaabadhu. Fakkeenyaaf nama sadi taatanii teessanii nama tokkoon nama kaaniin nu dura dhaabadhu. Fuuldura keenya akka jechuuti. Nu dura dhaabadhu yoo jechuu barbaadan stand before us. Us jettu nu. Fakkeenyaaf konkolaaticha dura dhaabadhu yoo jechuu barbaadan hiriyaa keessan tokkoon konkolaaticha dura dhaabadhu. Car konkolaataa akka jechuuti. Stand before the car. The car yeroo jennu konkolaaticha akka jechuuti. The fi kan jettu ilaallee turre isheen dagatinaa. Stand before the car. Konkolaaticha dura dhaabadhu. Egaa jechi before jettu kun fuuldura wanta tokko dura. Wanti tokko ni jira. Wanta sana dura yoo kan dhaabattan ta'e maal jechuudha? Before jennaa. Egaa jechi before jettu kun hiikaa lammataallee ni qabdi. Mee fakkeenya kanaa ilaallu. Fuuldura jechuudhaaf. Everyone is equal before the law yoon jedhe maal jechuu kiyyaa? Everyone jechuun nama hunda. Every jechuun nama hunda. One jechuun tokkodha. Nama hunda yeroo jechuu barbaannu everyone jennaa. Is equal jechuun walqixa. Wanti tokko walqixa yoo ta'e equal jennaa ingiliffaan. Before dura yookaan fuula duratti akka jechuuti. The law jechuun seera. Law seera. Namni hunduu seera duratti walqixa. Yeroo jechuu barbaannu everyone is equal before the law. Everyone yeroo jennu namoota hunda akka jechuu keenya asitti egaa is jenna malee are hin jennu. Everyone yeroo jennu namoota hunda tokko tokkoon isaanii akka jechuuti. Tokko tokkoon namoota hundaa. Fakkeenyaaf namni 100 yoo jiraate tokko tokkoon namoota hundaa yoo jechuu barbaanne everyone jenna. Everyone are hin jennu asitti are gashuun doggoraa grammatically incorrect ta'a. Everyone are equal jennu. Maaliif namoota jiran keessaa namoota 100 jiran keessaa namoonni hundi isaanii tokko tokkoon isaanii jechuudhaaf everyone jenna. Everyone is equal jenna malee everyone are equal hin jennu. Ishee kanallee asitti qabadhaa. Mee faayidaa isa lammaffaatti immoo dabarru jecha before jedhuuf isheenis maal kan jettudha? Kana dura jechuudhaaf. Kana dura. Fakkeenyaaf I know you before nama tokkoon I know you before yoo jettan I jechuun ana yookaan an akka jechuuti. An kana dura sin beeka yoo jechuu barbaaddan. Nama haaraa tokko quunnamtanii isin nama haaraa tokko quunnamtanii garuu kana dura
agartaniitti yoo ta'e maal jechuu ni dandeessu? Ani kana dura sin beeka yookaan kana dura si argeera akka jechuuti. No jechuun beekuudha. You jechuun si yookaan ati akka jechuuti. Before jechuun immoo as keessatti hima kana keessatti gara kamitti hiikama? Kana dura jechuudha malee fuula dura keessan jechuun miti. Akka jalqabaa kana keessatti jechuudha fuula dura akka jechuutti hiikamu gara kamitti hiikama? Kana dura. I know you before. Kana dura sin beeka. Fakkeenyaaf I told you before. Told jechuun immoo himuu akka jechuuti. Jecha tell jedhuraa dhufa. Tell jechuun himuudha. Yeroo jecha kana gara simple pastiitti yookaan taatee darbe goonu. Kana dura sin beeka yeroo jennu maal jechuu keenya? Wanti sun kana dura ta'uu isaati. I told fakkeenyaaf I told you before yoo jenne kana dura sitti himeera. Amma miti wantichi I tell you before hin jennu. Amma fakkeenyaaf bakka told jettu kanatti tell kan jedhu kana fayyadamnu. Maaliif? Wanti sun kana dura ta'e. Nama sanatti kana dura himtaniitti yoo ta'e wanta tokko told kan jedhu fayyadamtu malee tell hin jennu. I tell you yoo jettan amma waan ammaati. I told yoo jettan I told you yoo jettan immoo sitti himeen ture kana dura akka jechuuti. Kun simple pastiidha. Kun presentiif jechatti fayyadamnu jechuudha. Main verbiidha. I told you before yoon jedhe fakkeenyaaf kana dura sitti himeera akka jechuuti. Kana dura. Before kan jettu ammas keessatti gara kamitti hiikamte? Kana dura jechuudhaaf. Fakkeenyaaf I met you before. Met jechuun immoo jecha meet jedhurraa dhufe. Jecha meet jedhu kana yeroo taatee darbe goonu met kan jedhutti jijjiiramti. Egaa jechoota garaagaraa gara taatee darbeetti jijjiiruu egaa sadarkaa kanaaf isiniif hin ta'u. Gara fuulduraatti garuu gargar baafannee akkamitti jechoota tokko gara simple pastii isaaniitti yookaan taatee darbe akkamitti akka goonu ni baranna. Garuu ammaaf meet jechuun wal quunnamuudha. Nama tokko quunnamuu. Fakkeenyaaf I met you before yoo jenne kana dura si quunnameen ture. Wal quunnamuu jechuudha. Nama tokkoon kana dura si quunnameen ture yoo jechuu barbaaddan al lammaffaa agartanii jechuudha. Al lammaffaa wal agartanii kana dura si quunnameen ture yoo jechuu barbaaddan I met you before jettuu. Before jechuun kana dura akka jechuutti illee hiikamuu ni dandeessi. Jechi met jedhu simple pastii yookaan taatee darbe ibsuudhaaf jecha meet jedhuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Egaa akkasitti jecha kanaaf jecha maal jedhuuf before. Jecha before jedhuuf hiikaa lamaan isaanii qabattanii akkasitti himoota garaagaraa uumuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu sadarkaa keessaniif jechuudha. Mee jecha salphaa taatee fi kutaa kana keessatti ilaallu isa sadaffaa itti mo'aa dabarru ammas na waliin ta'uu hin dagatina.